Jala Sentayo, kabajamtoota ija waaqayyoo abbootiin lubootaa, kabajamoota lafee dugda mana amantaa barattoonni sanbataa, kabajamtoota abboolii fi armooliin, kabajamtoota qeerroo fi qarreen, kabajamtoota keessummootaa, dhiyoo raayis fagoo raayis ayyaana guyyaa har'aa kana kabajuudhaaf kanasitti argamtan mara keessan hundumayyuu nagaa waaqayyoo akkam jirtu baga har'a geessani mee galateeffadhaa tuma dabalaadha maarree gammadanii sadeessaa toleen akka badii balleessaa keenya osoo hin ta'in waaqayyoon abbaan keenya abbaan jaalalaa suuraa lubbuu keenyaa kan ta'e warra badan keessaa warra hin badin warra godaanan keessaa warra hin godaanin warra dhukkubsatan keessaa warra hin dhukkubsatin fayya qabeessa taasisee umurii keenya irratti umurii dabalee guyyaa gammachuu fi guyyaa jaalalaa guyyaa walummaa kanaatiin kan nu ga'ee maqaan waaqa keenyaa kan galatoomu fi kan ol jedhanuuf haa ta'u. Mee galateeffadhaa akkuma dabalaati qaba waaqayyoo. Akkuma dabalaa. Sadeessaa. Tole kanatti dabalee sagantaaleen biraa hin jiru kallattiidhumaan gara barnootatti deemna. Waaqayyoon abbaan keenya abbaan jaalalaa isa nurraa fagaate nu dhiyeesse isa nu jalaa dhokate ifatti baasee akka nu gorsu akka nu barsiisuudhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Barumsa kan nu kennan barreessaa fi abbaan reegaa kan ta'an mana lubummaa aanaa Ejersa Babootti luba Qasiis Ayyalaa Sintaa yoo ta'u kallattiidhumaan gara isaanitti sin dabarsa. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከንልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀ tokkoon ni amanna አሜን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አሐዱ አምላክ አሜን። እስራኤልን እንዲለቅ እግዚአብሔር ማን ነው? እስራኤልን አከን ገጢሱፍ ዋቀዮ ኤኙዳ እጀ ዋቀዮ ከንታተን ልቦኒ መረመንታ ኬኛ obboloonni koo daaqonoonni abbooliin haadholiin dargaggoonni shamarroonni daa'imman faarfattoonni dilbataa hundumti keessan akkam ooltanii inni gaamu akkam jirtu akkamii dhageessanii akkamiin turtan Gooftaan keenya uumaan keenya Iyesuus Kiristoos isa galateeffachuudhaaf galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e waaqni abbootii keenyaa nuufis waaqa keenya kan ta'e guyyaa eebbaa kana guyyaa nagaa kana guyyaa jaalalaa guyyaa ayyaana mana amantaa keenyaatiin hunduma keenya baga nu ga'e baga geessan meelii jedhaa waaqayyoon galateessa. Meerriya waggaasi saharaggo Israa'eliitiin akkan gadhiisu waaqayyoon eenyudhaa jedha. Israa'elin እንዲለቅ እግዚአብሔር ማን ነው ይላል። jecha kana kan dubbate biyya Gibxi gaggeessaa kan ture hoogganaa kan ture bulchaa kan ture namicha gaggeessaa biyya Gibxi Fari'oonidha. Israa'eliitiin akkan gadhiisuudhaaf
Israa'eliitiin akkan gadhiisuudhaaf Waaqayyo eenyudha jedhe. Jecha kana maaliif dubbate? Jechi kun immoo eenyutti dubbatame? Israa'el maalirraa gadhiifamu? Israa'el maaliif gadhiifamu? Kan jedhu guyyaa har'aa kana gaggabaabsinee waliitiin ni ilaalla. Eenyu nu agarsiisu? Eenyu nu gargaaru? Beekaan eenyudha? Abbaan ogummaa eenyudha? Namni waa tokko illee beekus beekees hin beeku. Abboonni keenyaaf beekumsa isaa kennee barsiisaa kan ture Waaqni keenya. Nuunis akka nu barsiisu, nuunis akka nu gorsu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mee galateessaa al tokkicha ni jedhaati. Hunda dursaa baga ayyaana ergamaa qulqulluu Mikaa'el sadaasa guyyaa 12 waggaa waggaatiin akka guutummaa addunyaatti kabajamu geessan baga wajjumaanuu geenye. Eebbisaa biyya keenya waliitiin haa ta'u. Eegumsi ergamaa qulqulluu Mikaa'eliin waliitiin haa ta'u. Egaa jecha kana kaayyoon barnoota kana guyyaa har'aa kana biyyi Israa'el Kanaan irraati gara Gibxi galan guyyaa itti bilisummaa argatanidha. Guyyaa itti hidhaa sana jalaatii hiikamanidha. Guyyaan kun guyyaa bilisummaatidha. Guyyaan kun guyyaa tasgabbiitidha. Kanaatiif guyyaa har'aa kana mata duree barnoota keenyaa kan ta'u Israa'eliitiin akkan gadhiisu Waaqayyo eenyudha jedha. Israa'eliitiin jedhaanii hundumti keessan. Innagaamu Israa'eliitiin akkan gadhiisuudhaaf Waaqayyo eenyudha? Israa'elin እነክ ዘንድ እግዚአብሔር ማን ነው? የረከረጋ ከነመቀበነ ሰዓቲ ከና ወሊትን በረና ሴራን ሳበላዳ ሴራ ከዳ ገገባብስነቱ ጉያ ሀራ ከነ መም ክርስቲያና አያነ እሸን ከበጅ ወሊትን akkamitti seenaan warra Gibxoota seenaan warra Israa'elootaa tokko ta'ee manni kiristaanaa keenya guyyaa kana kabaju jechuu dandeessu. Egaa akkuma beekamu abbaan ayyaana mana amantaa keenyaa gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Israa'el biyya Kana'aan irraati gara biyya Gibxitti yoom deeman, bara kam deeman, maaliif deeman, rakkoon isaan quunname maalidha kan jedhu gaafa kaasnu hunda dursaa Yaaqoob ijoollee 12 qaba ture jedha. Gadookaa jirtu? Yaaqoob ijoollee meeqa qaba? Ijoollee 12 ilaalaa maatiiwwan Waaqayyo. Isaan sana keessa ijoollee Yaaqoob keessa Yoosefaa, Roobeelfaa kan jedhaman ijoollee 12 qaba ture jedha. haa ta'u malee ijoollee 12 keessaa garuu Yoosef nama adda ba'ee Waaqayyoodhaaf filameedha jedha. Eenyutu? Na duukaa jirtu? Eenyuun jedhe? Yoosef namni jedhamu yookiin immoo daa'imti jedhamu simboo Waaqayyoodhaan nama guddate. Mul'anni Waaqayyoo nama isatti mul'ate. Waaqayyo irra bulee waan hundumaa Yoosefitti ni hima ture jedha. Yoosef dandeettiin isaa kan sin garramu abjuu hiikuu yookiin immoo bara kana keessa mul'ata warra jennu mul'ata hiikuudhaan kan beekamudha jedha. Egaa namni garmaamtuu aggaamsa beeku moo akkam jedhama? Akkam jedhama? Nama gulufu yookiin immoo nama garmaamu aggaamsa isaa beeku jedha Oromoon gaafa mammaaku. Yeroo kana bulaan Yoosef mul'ata waan arguudha. Yoosef hoolaa ni eega ture jedha. Tiksee hoolaatii jedha. Waaqayyoon immoo kana itti beeka. Warra tuffatame kabajuudhaan, warra dagatame yaadachuudhaan, warra jibbame jaalachuudhaan Waaqayyoon tarree namaarra warra hin dhaabanne. warra ogummaa biyya lafaa keessaa qaban tuffachuudhaaf Waaqayyoon waan ምናምንቴ yookiin immoo waan biyya lafaa sana filatee jedha. እግዚአብሔር ጥበበኞችን ሊያሳፍራቸው የዓለም ምናምንቴን መረጠ ይላል። ዳዊትን ከእረኝነት፣ ዮሴፍን ከከብትረኝነት፣ ሌሎቻቸውንም በዚህ አንግል እግዚአብሔር ጠርቷቸዋል። waaqayዮን ጋፈር በፍሉ
teessoo namni si kaa'erra otoo hin ta'in warra lafa taa'e warra teessoo irra miti kan inni barbaadu. Waaqayyoon warra tuffatamaa warra namoonni jibbani Waaqayyoo kan jaalatu yeroo kana Yoosef iccitii kana waan hiikuudhaaf obboloonni isaa irratti kaka'anii jedha. Daa'imadha, ijoolleedha. Otoo hin guddatin iccitii kana yookiin immoo mul'ata hiikuu kana kan danda'e gaafa guddate immoo nurratti ka'a, nu bituu danda'a, nu gaggeessuu danda'a. Ganaa guddatee aangoo nurratti argatee muudama jedhanii obboleessa isaanii irratti ka'anii jedha. Eenyu irratti? Seeraan hordofaa seenaan saballaa yoo gaggabaabbisa. Kanaatiin booda obboloonni Yoosef 11 mari'atanii gooftaa akkas godha adittii kana boolla qonnee boollatti gannee achi keessatti akka nu duru godhaa jedhan ilaalaa. Ilmi namaa jal'ina yaaduun kaleessas kan jirudha. Walachiisuun wal barbadeessuun walirratti ka'uun har'a biyyi kan eegale. Biraa Qaayinii fi Abeel irraa ka'eetu kun kan eegale jechaadha. Ilmi namaa lubbuu akka baasu, ilmi namaa nama akka ajjeesu, ilmi namaa dhiiga namaa akka dhangalaasu kan taasisu diiyaabiloosidha. Agartanii seenaan sammuu namaa keessa galte obbolaan obboleessaaf, obboleettiin obboleettiidhaaf, firri firaaf, biyyi biyyaan, ollaan ollaadhaaf diina akka ta'u kan godhu seexanadha. Nama miti. Namni akka wal hin jaalanne, akka wal jibbu, akka wal irratti kaka'u, sammuun isaa yaadni isaa yaada namummaa dhiisee yaada bineensummaa akka inni yaadu. Leenca nyaatu agartanii beektuu laata? Qeerransa nyaatu agartanii beektuu laata? Waraabessa nyaatu agartanii beektuu laata? Saree nyaattu yoo walleelte malee wal hin madeessitu. Ilmi namaa bineensa biyya lafaa hundumaa ni caala. Na duukaa jirtu? Waaqayyoon nageenya duukaa jiraatu. Isa kana kanarraati ka'uudhaan maal godhan obboleessa isaanii irratti ka'anii boollatti gatanii jedha. Abbaadhaan immoo dhaqanii ilmi keeti jaalattu sun inni eegu inni hoolaa eegu suni hin du'ee ittiin jedhani. Dhiiga hoolaa uffata ilmaatti dibanii abbaatti kennan. Yaa mucaa koo karaatti bineensi si nyaatee jedhe abbaan. Boo'uu eegalee jedha. Isaan garuu ajjeese boolla keetti gatan akka du'uudhaaf. Sanaan booda oolee bulee dhaqanii gaafa laalan Yoosef boolla keessaa hin duune ture jedha. Egaa nama si amatu keessaati fira hin sinnoowwatiin jechuun kanadha. Obboleessi isaa maal jedhe seetan roobeen lakki nama kana yoo ajjeesne maalirraati arganna? Koottaa akkas goona maalaa goonu hin gurgurraa jedhe. Har'as kiristaanonni lammiin Itoophiyaa gara Saudi Arabiyaatti, gara Baahireenitti, gara Dubaayitti gurguramaa jira. Ilmi namaa akkuma horiitti qarshiidhaan gabaatti gurguramaa jira. Zaareen tajaajilli yaallanu. Namoonni keenya buddeen barbaacha biyya Arabaa keessa rakkatan bittaadha kun innis. Sanaan booda obboleessa isaanii maal godhanii qarshii 20 mana Phixfaaraatti yookiin immoo daldaaltota Ismaa'eelitti Yoosefin gurguranii jedha. Qarshii meeqaan? Qarshii 20 ilaalaa. Warri Yoosefin bitan immoo lammata qarshii 10 buufatanii birrii 30 mana Phixfaaraatti Yoosefin gurguranii jedha. Yoosef boollatti gaafa gatamu waaqni safaara ture. Yoosef gaafa inni allama gurguramu waaqayyo safaara ture. Waaqayyo garuu isa eega ture jedha. Mana mootiitti galeetu kabajas simboos abarummaas argatee jedha. Maatiiwwan waaqayyo warri hojii qabdan hojii keessaniin meeqan keessattu amanamee jira? Gaa'ila keessaniin meeqan keessattu amanamee jira? Warri seektara garaagaraa hojjettan meeqan keessattu amanamee jira? Meeqan keessattu dhugaadha hojjeta? Jaarsi biyyaa gaafa taa'ee dhugaa muru meeqan keenyatu dhugaadha dhaabbatee dhugaa mura laata? Yoosef mana mootichaa galee simboo miidhagina argate inumaayyuu waaqayyo fuulduratti kabaja guddaa argatee jedha. Yoosefin garuu qorumsi tokko isa mudate. Abbaan mootichi sun qabeenya isaa irratti Yoosefin muude. Obboloonni isaa yoo gurguran iyyuu, boollatti yoo darban iyyuu, yoo ajjeesan iyyuu, yoo dagatan iyyuu, waaqayyo garuu Yoosefin faana ture jedha. Namni waa baay'ee sin irratti yaaduu danda'a.
namni waan baay'ee sin taasisuu danda'a, namni waan baay'ee sin irratti raawwachuu danda'a. Waaqayyo garuu sin gargaara, waan hundumaa sin dabarsa. Yeroo tokko haati warraa mootichaa Yoosefiin ana faana ciisitti hin jette, ana faana sagaagaleetti hin jette. Yoosef maal jedhe seetan, akkamittan hojii jibbisiisaa kana Waaqayyo fuulduratti raawwadhaa jedhe. Safuun asirraa kan ka'u, sabni keenya duudhaas aadaas safuus qaba. Har'a safuu keenya duudhaa keenya eeggannee deemaa jirraayi. Jaarsi kabajamaa jiraayi, jaartiin kabajamaa jirti, aadaan keenya kabajamaa jiraayi, manni kiristaanaa kabajamaa jiraayi, nuti wal kabajaa jirraayi. Isa deebisaa silii fanniisa. Egaa Yoosef waa baay'eedha hidhame kanaattis wanta homaa hin beeknetti deebi'ee mana hidhaa galeera. Seenaan Yoosef kanumaan nu haa ga'u. Iccitii guddaa waan qabuufan kana kaasa. Kanaatiin booda Yoosef biyya kana irratti aangoo simboo guddaa argate. Hojii kana otoo jiraatu obboloonni isaa Yoosefin gurguran, firoonni isaa biyya Kana'aan Israa'el irraati bara beelaa gara Gibxi dhufanii jedha. Iccitiin guddaan isa kanadha. Yoosefin በምቀኝነት በሱ ላይ ተነሳስተው በጉርጓር ጥለው ነበሩ። ከጉርጓር ካነሱ በኋላ በ20 ብር ለእስማኤላውያን ነጋዴዎች፣ እነሱ ደግሞ ለጲጥፋራ 20 ብር አትርፎ በ30 ብር እንደሸጡት ወደ ግብፅ ወረደና ሞገስን አገኘ። ሀብት ንብረቱ ላይ ንጉሱ ሾመው ይላል። እንግዲህ በሱ ላይ ብዙ ፈተና ደርሶበታል። ከዚህ በኋላ ያ ክፉ ጊዜ ካለፈ በኋላ ሜሻ ittiin namaa safarachuun oolu. Midhaan gaafa namaati safartanii gurgurtan guyyaa tokko ittiin safarattu. Warri har'a bittan bor gurgurtu, warri har'a namaa safartan bor immoo isiniif safarama. Egaa qulqullichi Phaawulos ilmi namaa waan facaafate hammataa jedha. የሰው ልጅ የዘራውን ያንኑ ያጭዳል jedha. Boqqolloo facaasee garbuu kan hammatu, qamadii facaasee afara kan hammatu hin jiru. Gatii hojii keenyaa arganna. Maatiin Yoosef nama 70 ta'anii akkuma bara beelaa hamaa biyya Itoophiyaa mudatee ture keessatti bara 77 jedhamu sana biyya Kana'aan keessatti beelli hamaan ga'ee jedha. Yoosef maatiin isaa wal qabatanii gara biyya Israa'el yookiin immoo gara biyya Gibxi dhufanii jedha. Sanaatiin boodadha otoo jiraatanii, otoo achuma jiraatanii maal godhan seetanii warri Israa'elotaa garbummaadhaan dhufan nurratti baay'atanii jiru። እስራኤላውያን በእንግድነት የተቀበልናቸው በእኛ ሀገር መጥተው የገቡት በእኛ ላይ በዝቷል፣ ግዛትን እናጽናባቸው እያሉ በእነሱ ላይ ይመካከሩ ነበር። እስራኤል nurratti baay'atanii dhibbinaaf rakkootti baay'ise jechuudhaan erga walii galaniin booda baay'ee kan sin garrabu biyyi Gibxi waaqa jalfamaa waaqessuun kan beekamtu piraamoota bebbeekamoo Raamsee fi Gaamsee jedhamu magaalota garaagaraa ijaaruudhaan warri Israa'elotaa Kana'aan irraati gara biyya Gibxi galan dhagaa baachuudhaan, dhoqqee bukeessuudhaan, muka falaxuudhaan harkan guyyaa otoo hin jedhin keessumaa immoo haadholiin da'umsaaf guyyaan da'umsa isaanii gahullee baay'ee kan nama dinqu yeroon da'umsa isaanii gaafa gahu dhoqqeetti dhiitanii dhoqqee jabeessaa ittiin jechaanii turan. Isaan keessaati haati warraanii Raahel kan jedhamtu yeroodhuma kana waqtiidhuma kana ulfooftee turtee jedha. Ilma dhiiraa lama lakkuu garaatti baattii jedha. Guyyaan da'umsa ishii gaafa gahu yaa mootii, yeroon da'umsa koo gaheera, ijoollee koo akkan dahuudha, akkan boqodhuudha, boqonnaa naa kennii jechuudhaan gaafattee jedha. Ummanni kun garboomeera, ummanni kun dhagaa baata, ummanni kun muka baata, ummanni kun dhoqqee bukeessa, ummanni kun bishaan waraaba. Biyya Gibxi keessatti kan ture baay'ee ulfaataa ture. Raahel yeroon guyyaa da'umsa ishii gahu dahiiti dhoqqeetti dhiiti mana jabeessa gamoo jabeessaa ittiin jedhan. Gifi akkasiin raawwate Israa'el irratti ilaalamaatiiwwan Waaqayyo baay'ee rakkatan. Keessumaa ijoolleewwan dhiiraa gaafa dhalatan
dhoqqeetti dhiitamanii ni du'u turani. Raaheel guyyaa tokko ijoollee lakkuu lama deessee dhoqqeetti dhiituudhaaf imimmaan ishee gara Waaqayyootti ol facaastee jedha. Jecha bineelda dadhabdee jedha. Raaheel waa'ee ijoollee ishii boossee jedha. Yeroo kana baay'ee kan sin dinqu Waaqayyoon boo'icha isaanii gadda isaanii kana saba Israa'eliin ilaalee jedha. Waggaa 430 booda Waaqayyoon Museedhaan akkana jedhe. Yaa Musee, sabni kun naa tajaajilu naa gadhiisi. Sabni kun akka tajaajiluudhaaf dhaqiitii Fari'ooniitiin Waaqayyo saba kana gadhiisiin jedha. Musee ይህ ሕዝብ ያገለግለን ዘንድ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሕዝቤን ልቀቅ ይልሃል አለው። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ያለው? ፈርዖን ልበ ደንዳና ነበርና እስራኤልን ይለቅ ዘንድ እግዚአብሔር ማን ነው ብሎ ይህንን ጥያቄ ያቀረበ። እስራኤል naa tajaajilu naaf gadhiisi jedhee Waaqayyoon gaafa ergamaa isaa ergee itti dubbatu Israa'eliin akka gadhiisuudhaaf Waaqayyo eenyudha jedhe. Dhuguma Fari'oon hin beeku maalummaa Waaqayyo. Innimmaa alfaa fi omeegaadha. Innimmaa jalqabaa fi xumura kan hin qabne, innimmoo kaleessas kan jiru, innimmoo har'as kan jiraatu, innimmoo gara fuulduraattis kan jiraatu, alfaa fi omeega jalqabas xumuras kan hin qabne Waaqayyo. Waaqayyo jiraataadha. Mootii bara baraati. Hunduma gochuu danda'a. Samii utubaa malee biyya lafaa isa baree kan diriirse Waaqayyoodha. Fari'oon Waaqa kana hin beeku ture maatiiwwan Waaqayyo. Gifii baay'ee hojjete, rakkoo baay'ee hojjete, saba Israa'eliin mankaraarse, gidiraa baay'ee isaanirra qaqqabsiise. Kanaan booda Israa'el saba kanas hin gadhiisu jechuudhaan Fari'oon dubbatee jedha. Eegale horiisaan Waaqayyo bisa gayyin የሚቀርበው የለም። yoo duusayyuu yoo ta'uusayyuu Waaqayyoon kan duusu hin jiru. Miidhama keessan kan argu Waaqayyo qofaan irra keessan Waaqayyotti ol kaasaa. Albee keessan miti ol kaasuu kan qabdan. Kan isin fayyisu meeshaa keessan miti. Kan isin fayyisu beekumsa keessan miti. Kan isin fayyisu irree keessan miti. Lammii keessan miti. Kan isin fayyisu Iyesuus Kiristoos qofaadha. Galanni isaaf haa ta'u jedha galateessa. Ameen Kiristoos. Iyesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Qoricha jechuudha. Qoricha kana Fari'oon hin beeku ture. Lapheen isaa duudaadha. Jecha Waaqayyoo hin dhaga'u ture Fari'oon. Kanaan booda horiisaan Waaqayyoo biyya Gibxootaa irratti dhufee jedha. Maaliif? Museen dhaga'uu waan didanidhaaf, obboleessa isaa Arooniin dhaga'uu waan didanidhaaf Waaqayyo tokko jedhee ta'u hojii isaa warra Gibxi irratti eegale. Balaa sagaleetiin በዘጠኝ መቅሰፍት ግብፅን መታቸው ይላል። ብየ ግብፅ ኦሪሳ ሰገሪትን ዋቀዮን ከለቲ ገራገራትን ኢቤ ገራገራትን ራሞ ገራገራትን ቦምቢ ገራገራትን ኢቤ ዱላ ገራገራትን ሰበ ግብጾታ ዋቀዮን ሳሪት ሩቁቴ ጀዳ ኑፍ ከለሉ ዋቀዮዳ ስለኛ የሚዋጋልን ድክመታችን የሚመለከትልን ዋኑት ሚደምነ ከኑፍ ሙርቴሱ ወር ፍሬ አብደኒ ስልት ሙርታ የመነ ሙርቴዳ ወር ቀርሺ ደብደኒ ቀርሺ ሲለት ዱጋን ከሰ ሲንጀላ ኡካኖ ዱጋን አፋን ቀብደኒ ፉኛኒን ባቲ ጉያ ቶኩ ወር ገቢተ ነመደብደኒ ዋቀዮ ጅራ ሂንገዲና ወር ሶዳተ ደጀተን ዋቀዮ ጅራ ሂንሶዳቲዳ ዋቀዮ ዱዱ ከጅራ ዋንተዳ ይሮከና መቅሰፍቲ ዮከደሞ ኦሪሳ ዋቀዮ ሰገሊቲን ወር ግብጾታ በረቹ ድደን እግዚአብሔር እንግዲህ ሰይፌን አነሳለሁ አላቸው። በዘረኞ ካልተማራችሁ አስረኛውን ነገር በጣም ድንቅ የሆነውን ነገር ዘጠነኛውን ሞተ በኩር የሚባለው አንጋፋውን እየቀጠሰ ግብፅን በሙሉ በነግሶ በዋይታ የደም ምድርን እግዚአብሔር አደረገ ይላል። እልል ብላችሁ እግዚአብሔር አመስግኑ። ቀለፍሬሳ ዋቀዩ ገለኒ ሀተው ወረ ክርስቲያነ ወራዱ ዋቀዮ ኢሳን ወራዳ ወረ ነመሚዱ ዋቀዮ ኢሳን ሚደ ማቲ ወነ ዋቀዮ ነመሚዱ ፍንዴ ሚና
namarratti haaleen qabatina miidhama keessan kan sin ilaalu Waaqayyoodha. Maatiiwwan Waaqayyo salgaffaa irratti maal godhe biyya Gibxi keessa kan dhalatu namoota eegalee amma bineensaatti kan jiru hunduma hangafa Waaqayyoon ajjeesuu eegalee jedha. Laala horiisaa Waaqayyooti. horiisaan Waaqayyoo ulfaataadha። የእግዚአብሔር ቁጣ ከባድ ነው። የእግዚአብሔር ቁጣ እግዚአብሔር እኮ ይፈርዳል። ከናም ቦዳ ብይ ግብጽ ቦኢቻፊ ኦኡታንት ባየቴ ጀዳ አንገፍቲ ሳኒ ጭቴ ዱኡ ኤገሌ ሆሪንነ ጀልቀበ ከነበተ ኒዱ አቱሬ ጀዳ የሮ ከና mallattoon dhiigaa kun isinii mallattoota yeroo kana isin lafa kana gadhiisaa ba'a. Museedhaan dullaa kee qabadhu, Arooniin fannoo kee qabadhu jechuudhaan Waaqayyo isaanitti hime. Halkanuma kana warri Israa'elotaa farda isaanii fe'atanii ijoollee isaanii qabatanii gaarii isaaniitiin karaa galaana Eertiraa gara biyya isaanii gara Kana'aanitti deebi'uu eegalanii jedha. yeroo kana Fara'oon ganama gaafa ga'u magaalaan Gibxi reeffaan dhiigaatiin rukutamte xiqqaa guddaa yoo ta'in jedheet hunduunii bo'aa hunduunii gadda. Yeroo kana sabni Israa'el ba'uu isaanii Musee lufaa ba'uu isaanii yoo inni dhaga'u duubarraan akka ammaa kana meeshaan waraanaa hin jiru, xiyyaarri hin jiru, dooniin hin jiru, bidiruun hin jiru. Isaan warri Gibxootaa farda isaanii fe'atanii warri Israa'elootaas farda isaanii fe'atanii karaa galaana Eertiraa gaafa isaan deeman Fara'oon na jalaatii ba'an jechuudhaan duubaatiin itti qaqqabee jedha. Deemanii yeroo isaan ga'an laga Eertiraa bira gaafa ga'an duubarraatiin Fara'oon hordofaa jira. Fuuldura isaaniitiin galaanni Eertiraan jira. Baay'ee nama dhiphisa. Duubarraa du'adha, fuulduraanis du'adha. Yeroo kana Museedhaan Waaqayyo Musee akkas jedhee ture. Ati lafaa hin baatu taanaan biyya kanaatiin hin baasin. አንተ ካልመራህም አንተ ከኔ ጋር ካልወጣ ከዚች ሀገር አልወጣም ብሎ ሙሴ ተናግሮ ነበረና ምን አደርጋለሁ ሎልቶኔ ግብጾታን ለቀቤራ ማልጎረ ጀደ ሙሴን የሩሩበቱት ኡሌኬ ካሲ ገላን ቸረጪ ብስ ጀቹን Waaqayyo ትዱበቴ የሮከና ኡሌን ቁልቁልቻ ሙሴ ለገገራራ ኤርትራ በከለመት ጋፋ እንኩቱ ሰምኒ እስራኤል ለፈጎጋ ረጫኒ ጀራቲ Waaqayyo ገለቶ ሰማቱ Waaqayyo nuaga saatiin keenya kan deemnedha. Yeroo kana erga saancaaniin booda Fara'oonitti qaqqabee jira. Yeroo Fara'oon farda isaa fe'ateetti dhufu lafatti fakkaateetu hundi isaaniiyyuu galaanatti gaafa dhidhiman galaanni Eertiraa isaanin liqimsee isaan fitee jira jedha Waaqayyoon galateessaa. gabaabumatti gaggabaabseetani kanaafidha guyyaa har'aa kun guyyaa bilisummaati. waggaa 430 booda ummanni Israa'elotaa biyya Gibxi biyya garbummaa keessaa guyyaa itti ba'anidha. Dinqiin Waaqayyoo guyyaa itti raawwatedha. Fara'ooniif loltoota isaa Waaqayyoon laga galaana Eertiraatti kan isaan liqimsiise yookiin immoo dhidhimse galanni isaaf haa ta'u jecha faaruu isaanii faarfata gara biyya Kana'aanitti galanii jedha. Egaa Israa'eliidha kan gadhiisu Waaqayyo eenyudha. Eenyummaa Waaqayyo baruu qabna. Yoo Waaqayyoon beekne walis kabajna. Yoo Waaqayyoon beekne walis jaalanna. Yoo Waaqayyoon beekne waliifis jaalala qabaanna jechaadha. Gabaabumatti guyyaa har'aa kana guyyaa barumsaa guyyaa bilisaa egaa waa baay'ee ture. Deemsa isaanii irratti waggaa 40 immoo deemanii jira. Yeroo deeman kana irratti guyyaa akkuma ammaa kana duumessa godhee fi aduun akka isaan hin gubne halkan immoo addeessa godhee fi lafa gogaa irraati cincaa irraati bishaan baasee fi samii irraati immoo nyaata qulqulluu
buusee fi ergamaa qulqulluu Mikaa'el isaan eegee gara biyya Kana'aan biyya aannanii fi dammaatti akka isaan galan guyyaa taasisedha. Kanaafidha beesataa tarii keessaa inni tokko Mikaa'el na gargaaruu dhufe ካለቆቻቸው አንዱ ሚካኤል ሪራኝ መጣ ብሎ ቅዱስ ዳንኤል እንደተናገረው ያስተማረን የመከረን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላክ ስሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። ከኑ በርሲሴ ከኑ ጎርሴ ከኑ ጀጀቤስ ሁንዱረ ከኑ ፍራወቴ ዋቀዮቲፍ ገለኒ ሃተው ገለጌሰን በገደጋታተን ባየቶኮ ኡፈነት አያኒ መረመንታ ኬኛ በረከና ባየ ደበገመቺሳ በረገመቹ ከነጌሰኒ በገዋቀዮቲ ሲቀቀብሲሴ አቦሊን ሃዶሊን ቀረፊ ቀሬን ዳይመን እንዱምቲ ኬሰን በገነጋታተን በገነጋቲ ወለገሬ አያለ ድምቀታቲን ሙዋቀዮ ነጋና ወቀብሲሶ ቶክቻ አርከርኩታ ይጅራት ዋቀምነት ተጣ